Kottu anis Oromoodha. Kotte qeetee olinariin salaamtallee ni raanfadde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune atis kan amantaa biraa amaala bakkeetiif na bira kutta. Godhi subscribe anis Oromoodha. Eessatti na bira kutta. Gaafa gartee akkuma kiyyatti azeeba mala farra alkaatu anuma faadha akkasum guddisaa ture jechuudha. Maaliif na bira dabarta? Godhi dirqama akkata. Dirqama nuti walirraa qabnu dirqama Oromummaati. Godhi subscribe fi like video ko daawwattoonni qofti maaliif baay'ata? Akkuma video kiyya laaltuun subscribe naaf godhi kaa Oromootiyya maaliif na bira dabartu? Hordoftoota YouTube channel Badee Life Oro akkami jira jirtu har'aan tana bagaan loleen isiniin jaa. Warreen maatii kiyya taatan warreen like share naaf gootan galatoomaan isiniin jaa. Warreen commentii ni jajjabeessitan galatooma baay'ee takkaan isin galatoomfadha. Warreen maatii naaf hin ta'in gama koodii addaa maatii naaf ta'an isiniin jaa. Assalaamualaikum Badee. Hai har'aan tana maaliif akka lolta? Sii lolu warra dhageenyaaniin sibiraas dhufe way nuti ummanni Oromoodha miliyoona 60 akkan subscribe ni biraa rabda akkanan lolta. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hottu ta'i baaroko. Galatoon bagana gayaan dhufte Oromootiyya arana aarse saniif lolee dhiifama wajjin hottu ta'ime. Oromooti bar miliyoona 60 Badeeko maaliif akka lolta? Subscribe akkamitti nurraa rabda? Miliyoonni 60 hakijibaati. Hijibatum miliyoonni 60 eessatti silaasira jiraatee kanatti namuu asirraa wayiwaata. Akkamitti hijiba? Miliyoonni 40 jawwaalan bitanne miliyoonni 40 jawwaalaan qabu. Dhugaa keetti miliyoonni 20 irraa kudhan online irratti ol hin baane kudhan malee kudhan online irra jiru wal quban gartani. Hangi ol bee subscribe godhuun beeku. Kaanis filma Hindiitii fi Turkiyaa malee hordofuu malee kabiraa hin beeku. Yaa baaroko. Saayiba kiyya badhaas moobaayiltiif kan jedhamu namni hin beeyin hin jiru jechuudha. Barsiisaa YouTube kanaati. Oromoon tiyya baay'ee takka dagatte wallaahi saayiba kiyya baay'een jaaladha inni onnee kiyya. Garuu subscribe hanga naa godhame kana caalaa silaa garuu tuqicuu fi taate wallaahi an guututti dabarsaaf hin jaa. Maaliif dagatte Oromoon? Nama Oromoo cimaadha jeetii yaadame. Dhugaageeti. Badeeko badhaas moobaayiltiif wallaahi barsiisaa cimaadha. Egaa akkasumatti Oromoon teenya maaliif dagattaniin isiniin jaa? Mucaa qacalee lafaa ol ka'u azeeba kana maaliif mataa keessa dhoytanii gadi qabdan? Ol kaasa maali saba keessanii foon keessanii ilaala. Isallee barsiisaa cimaadha jeetii yaadiyee Badeen haa galatoomu. Akkasumas badhaas moobaayiltiif kan jedhamu san kunoo YouTube saa kana yoo barbaadan subscribe godhaa fi kana kun olaal YouTube saatillee yoo baruu barbaadan illeen kan baruu barbaadullee kunoo YouTube saa kana badhaas moobaayiltiif kan jedhamu. Kunoo kana YouTube saa kan baruu barbaadu yoo jiraatte itti dhiyaadhu irraa baradhu barnoota addaa. Yaayoon isin arsallee aareetiin dallanee arraan tan isinii lolee dhiifamaan isiniin jaa foonko. Akkamittiin uummanni koo subscribe irraa dhabe jeetiin isinii lolee dhiifama lammiitoo. Egaa akkuma qubni qubatti aana jaanitti walitti aanna numaa wal qabataa jechuudha. Filimni Hindii fi Turkiyaadhaa waan nu godhan qabu numaa wal guddisaa. Qaamni ofii kaajaa ofirraa muranii bakka geessanii qabanii numaatu hooliitii Oromootiyya akkanaan isiniin jaa baay'ee takkaan isiniin jaaladhaani nagayaan naaf tura. Bye nagayatti gammachuu malee gadda hin argina.